Hordoftoota keenya bakka jirtan maratti nageenyi sinaa dhaqqabu jechaan FiB irraa oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaa isin biraan geenyam oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kan isin biraan ga'oommoo an Oduu Muusaatiin. Joornaaliin Dilbii Yuunivarsiitii Wallaggaa qorattootaaf abdii kan uume ta'uun dhagahamee kan jiru yoo ta'u, joornaaliin ammoo maxxansa qorannoowwan saayinsaawaa hayyoonni dhaabbilee barnootaatiif kanneen biroo irratti maxxansaniif namoota kaaniif ammoo madda ragaaleetiif odeeffannoo ta'uun tajaajiludha. Joornaalii hedduun afaan Ingiliziin kan maxxanfaman ta'us ammoo yeroo dhiyoodhaasitti garuu afaanota biyya keenyaa hedduudhaan maxxanfamuu eegaluu isaa hordofuudhaan Yuunivarsiitiin Wallaggaadhaan joornaalii Dilbii qorannoo gosa saayinsii beekumsaa fi teekinooloojii kanneen afaan Oromootiin barreeffaman simatee maxxansuuf akka jalqabu eeree kan jiru yoo ta'u, kana maleedhas ammoo joornaaliin kun hawaasni bal'aan afaan Oromoo dubbatu afaanuma isaatiin beekumsa barbaade akka argatuuf kan gargaaru ta'uunis ibsameeti jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ergama addaa Itoophiyaa kan ta'an Ambaasaadar Taayyee Qasillaaseen dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ergamtuu addaa gaanfa Afrikaadhaan Hannaa Saariwaa Teete waliin mari'achuun ibsamee kan jiru yoo ta'u, marii isaaniitiinis ammoo dhimmoota waqtaawaa siyaasa naannawaa akkasumas ammoo Itoophiyaatti deeggarsa namoomaa akka ariifatuuf murtoon dhukaasa dhaabuutii irrattis mari'atanii jiru. Naannawichattis rakkooleen nageenyaa daangaa caaneetiif dhimmoota wal fakkaataa irratti mari'achuun isaanii ragaan waajjira dubbii ministeera dhimma alaa irraa argame ni mul'isa. Ameerikaadhaatti ambaasaadaraaf aangaa guutuu Itoophiyaa ta'uun kan muudaman Dr. Injiinar Silashii Baqqalaadhaan dippiloomaatootaaf hojjettoota imbaasii Waashingtan DC'tti argaman wajjin mari'atanii kan jiran yoo ta'u, ambaasaadar Dr. Injiinar Silashiin ammoo sirnicha irratti akka jedhanitti hariiroo dippiloomaasii biyyoota lamaanii baroota lakkoofsisee caalaadhaatti akka fooyya'uuf hojii hunda galeessa hojjechuun akka barbaachisu kaasu. Hojiilee kanneen akka hirmaannaa diiyaaspooraa, cehumsa teekinooloojii, daldalaa, investimentii, turizimii fi dameewwan kanneen biroo irratti walta'iinsa cimsuuf akka hojjetan eeraniiti jiru. Miseensotaa fi hojjettoonni imbaasichaattis ammoo gama isaaniitiin walitti dhufeenya biyyoota lamaanii caalaadhaatti cimsuudhaaf maqaa gaarii biyyattii fooyyessuuf kan yeroo kamiyyuu caalaadhaatti humna guutuu qabaniin hojjechuuf akka adeemsarra jiran ragaan arganne ni eera. Manni mareem naannoo Sidaamaa yaa'ii idilee lammaffaa marsaa jaffaa magaalaa Hawaasatti geggeessuu eegalee kan jiru yoo ta'u, yaa'ichinis guyyoota lamaaf tura jedhameeti jira. Yaa'icha kanaanis ammoo qaboo yaa'iin baajanni dabalataaftiif muudamni haaraan ni raggaasifamu jaamee eegamaa kan jiru yoo ta'u, gabaasni raawwii baatiiwwan saglanii naannichaam dhiyaachuudhaan mariin kan geggeeffamu ta'uudhaaf ciminootaaf hanqinoota mudatan irrattis ammoo mari'achuudhaan kallattii gara fuulduraa kaa'uudhaaf akka jedhamutu eegama. Bosona Afrikaadhaa dhaabbiin eeguudhaaf misoomsuun misooma magariisaaf murteessaa ta'u qorattoonni Afrikaa hubachiisanii kan jiran yoo ta'u, fooramiin misooma bosonaa 15ffaan Kooriyaa Kibbaa magaalaa Seewulitti geggeeffamu irratti qorattoonni damichaa Afrikaa hirmaataniiti jiru. Fooramichaanis jijjiirama qilleensa uumamaa haalli duubatti hafaan itti fayyadamiinsa lafaa babal'achuun magaalaa qabiyyee eegumsa bosona Afrikaa hir'isaa jiraachuun himamee kan jiru yoo ta'u, misooma magariisaa milkeessuudhaaf jijjiirama qilleensa uumamaa ittisuuf bosona eeguun akka barbaachisu qorattoonni kunniin gabaasaniiti jiru.
Egaan hordoftoota keenya oduun gaggabaaboon sa'aatii kanaaf isin biraan gahaa ture kanumaan goolabameeti jira. Sagantaaleen FiB hafan kan itti fufan ta'uu yeroo gaarii qabaadha.